ሃይ ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለው አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ። እኔም አሁን እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ልለወጥ ብዬ ከሀገሬ ከመጣሁ ኦልሞስት ወደ 7 ወር እየሆነኝ ነው አረብ ሀገር ከመጣሁ። ከዛ በመሀል አጋጣሚ ልጅ ተፈጠረ ማለት በቃ አረገዝኩኝ። አሁን ኦልሞስት ወደ 6 ወር እየሆነኝ ነው። የ6 ወር እርጉዝ ነኝ። መውለጃዬም እየተቃረበ ነው። ግን አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ወደ ሀገሬ ነው ሊሸኙኝ የሚችሉ እንጂ ምንም ሊያደርጉኝ አይችሉም። እሱ ምንም የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። ያው አንዴ የተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ምንም ማድረግ ስለማይቻል ነው አሁን እኔን እያሳሰበኝ ያለ አንድና አንድ ነገር ነው። ይሄ ያረገዝኩት ልጅ ከአረብ ነው ማለት ነው። ግን ሲወለድ የሚወለደው አረብ ነው ሆኖ ነው ወይስ ሀበሻ ነው? እሱ ነው ግራ የገባኝ። እስከዚህ በፊት የሞከራችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አቻ ይበየደ dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ergan dhufee ji'a torba daa'imti immoo ji'a jaha. Ani ulfaa waanan godhun qabu biyya galuu qofaa kan giraa na gabba'e yookiin kan gaafinati ta'e ani kan na ulfeessi kan daa'imni kan na ulfeessi kan arabaa. Ani kan giraa gana gabba'e arabattan dhalaboo achi bicha biyyarrattan dhalaa. Lammi mucaan daa'imta dhalatu kun kan arabaati moo keenya kan giraa na gabba'ee jetti. Baay'atiin keenya tokko ajaa'iba. Arabaaf deessee jechuudha. Ganumatti dhuftee ji'a tokkotti waan kana eegaltee ji'a tokkoon booda eegaltee kun ji'a jaha jechuudha. Dhalachuudhaaf ji'a 3 qofatu fayyadamte jechuudha. Yoo waan godhun qabu Itoophiyaan dhimattee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isin illee baga nagaa taatanii. Egaa akka obboleettiin keenya tokko akkuma viidiyoo ammaa irratti argaa jirtan isin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma qabu warroonni chaanaala kiyyaaf saaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Ittaan Sudaanii akkuma nama viidiyoo isin agarsiise kana akka obboleettiin keenya tokko arabaa tuuna ulfeessee erga dhufee haganaa jechaa jirti himachaa jirti. Garuu ana kan gaafii natti ta'e qoy namti kun gaafa biyyaa baanu nuti keessattuu ijoollee shamarran gaafa biyyaa baanu maali kaayyoodhaa biyyaa baana malee waan kanaaf miti bara. Waan kana taanaanii dafnee ofirraa iyyachuu qabna. Dafnee ofirraa iyyachuu qabna jechuudha. Sila ajaa'iba natti ta'e baraan. Sila ani gaafillee natti ta'e sila dhuguma ruuziidha moo ulfa. Annaa kanaaf ani waanuma saayyuu naa galuu dide ulfa ishii kun jechuudha. Garuu guddaadha ulfi. Sila ruuzii jechuuf ruuzii eegas hunda karaa miti ani waan isaan beeku waaqayyo haa beeku. Garuu mucayyoon maal jetti akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa taanan dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif nuti kan baaneef kaayyoo qabnaa karoora qabnaa dhiira dhabneetii miti kan biyyaa dhufne dalagachuuf jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko ijoolluma keenyatu waan akkanaallee kan hojjetu baay'ee jira. Mucayyoon dheengaddaa sunis uftee ji'a 8tti daa'ima deessi jechuudha biyya kana biyyoositti jechuudha. Innaa na ajaa'ibaane maaliif kan biyyaatis ta'e kan asiistis ta'e gaafa biyyaa dhuftu maramaramtee dhuftaa ishii gaafa biyyatti illee maramarama dirqama biyya kanatti maramaramta jechuudha. Gaafa yookiin garaadhaa qabaatte ta'e immoo biyyatti deebita malee wanti as teechee haga ulfiti guddatee ji'a 8 ji'a 7 eegu hin jiru jechuudha. Garuu ijoolleen keenya kan biyyaati miti irra caalan. Kan asitti asumatti araboota wajjin laayivii keessan dabarsitanii gaafa immoo inni isin guddate gadi baatanii xiyyitan jechuudha. Maali kaayyoon qabdan isin? Maali waan baanee wallaallaa? Maaliif kaayyoo qabdaa biyyaa baatee bara of jijjiiruu biyyaa baatee bara dhiirota Itoophiyaa keenya dhiira dhabameetii miti bara. Dhugaa rabbii isin jedha dhiira dhabameetii miti. Nama kaayyoo yaa jireenya xiqqooshii jireenyatu akka biyya ormaan taaneef kan biyyaa baane jireenya keenya moo yaanneeti maatii keenya jijjiirranneeti ofii keenyaaf jijjiirranneeti malee dhiiruma dhabneeti miti. Dhiira osoo akka dhiira yookiin akka dhiira argaa ooltuun akka dhiira hojii fataachaa ooltuuti dhiira biyya keenyati jechuudha. Maaliif araba keessatti mee maal agarta? Dhiira nu waliin agartu baay'ee gizeeta akka takka akkam yoo warruma maatii bira jirtu sanii isaanuu malee ala baatee waa nama biraa agartu hin jiru. Keenya bakka barbaadde yoo deemte ala yoo deemte
gadi yoo baate dhiira karra kee gadi baanan dhiira baadiyyaa deemnan dhiira bakkuma ati karaa deemtu mana dhiira jechuudha. Kan immoo deebitanii kan gizuma araba kana dhuftan maaltu sin guggubaa sin jira warra keessattuu ijoollee akkanaa kanneen hedduu takka na jibbisiisan dhugaa rabbii jechuudha. Akka waan dhiirri biyya keenyaa dhabame dhiirumti Itoophiyaadhaan dhabame isin kan biyyaa baataniif maalitu yoo dalagachuu barbaanne ta'e biyya keenyatti fataa ittiin jiraattu tabii keenya barsiitu isheettee maal ka as dhuftee rabbee maqaan nyaatanii rabbi dhugaa waaqaa gisee tokko tokko jechuudha. Shamarran makkanaatti maqaan nyaata shamara kaayyoon qabnetu shamara kaayyoo qabdullee maqaan nyaata jechuudha. Sammuu keessanii maaliif akka baatan yaaduu qabdan. Ati har'a sa'aatii kanatti jijjiiramtee maatii kee jijjiirtee ofii keetiif jijjiiruu qabda malee waan akkanaa kana gochuun qabdu. Kana taanaan biyyumatti hafuudha. Nama ajaa'ibda dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan of qoxxabaa waan akkanaarraa keessatti ijoollee haaraa dhufaa jirtan hedduudha. Tabbiyaa fidachaa jirtanuma jirtanii kan biyyaa rakkoo qabu. Gaafa biyyaa fidattee asitti ilaallamtee maramtaa kanaan booda fumarra si deebisuu jechuudha. Isnis xaarii kee bilaashati. Kanas beekuu qabdan. Ati biyyaa hin baannaan maal gootaa dhiira wajjin hin deemta. Maal gootaa dhiira wajjin laayivii dabarsa. Biyyaa ba'uun garaa kee hidhachuudha. Kutachuudha. Obsuudha. Danda'uudha. Kana beekuu qabdan gaafa biyyaa baatanii akka maaliif biyyaa baatan beekuu qabdan. Waa hunda isaa obsitu malee biyya namaatti keessa jiraachuu hin dandeessu. Obsa si barbaachisa biyya namaa keessa taa'uudhaaf. Kaayyoo qabda taanaan obsitee keessa darbuu qabda. Kanaaf abbuma argite faanaa utaaluu hin jiru biyya ormaa keessatti akka biyya keenyaa sanitti jechuudha. Kanaaf gaafa biyyaa baatanii karoora keessan beekaa. Obsa qabaadhaa waan baataniif beekaa. Ofitti amanamummaa qabaadhaa. Kutadhaa garaa keessan bakka waa hundumarraa kutadhaa. Maaliif namni nuti gaafa biyyaa baanu takka lubbuu keenya dhabu takka lubbuu maatii keenya dhabudha. Bakka maaliif karoora waan baateef jechuudha. Obsitee dalagattee kara biyya keetti galtee laafii kee dabarsitee hoo abbaa manaa kee gaarii qabattee kan asii miidiyaa irratti ariin har'a biyya dhuftee biyya ormaa keessatti yoo akkas taatee maqaan si badee ofii keetii suuraan keetii soogii gad deemu hedduu nama gaddisiisa. Samileen keessa hin tuqamu warroota kanaa. Inni biraa immoo ijoolleen keenya gisee biyyaa dhuftanii dhugaas hin jedha waanuma dhuftaniif yaada duraan dursati. Maaliif akka biyyaa baatan beekaa hundumti keessanii jechuudha. Gaafa achi maatiin keenya qotiyoo nutti gurguree lafa nutti gurguree biyyaa baasu hagam yoom baanee maatii keenya jirran. Garuu gaafa as geenye kaayyoo sun warkaa baddi warkaa fashaloofti. Gaafa xashii kana bitan sammuun keenya akkuma xashii kana ta'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa sin barbaachisaa. Isiniin jedha obboloota koo adiraa keessan of eeggadhaa wantoota akkanaarraa. Dhugaa rabbi nama wawwaata'u kan takkanaa kun irraa of eeggadhaa. Waaqayyo isinaa eegu. Hedduu takka na gaddisiise amma mucayyoo kanaa jechuudha. Baay'ee na gaddisiise. Ishiinuu kan dhufte reefi kana ammoo aganumatti shakkabatte jechuudha. Ajaa'iba bara xannacha tokkotu foon hunda ajeessedha. Shamarruma takkatu shamarran kaayyoo qabdullee holumatti nu qaban ijoollee shamarran biyya arabaa nu jedhu. Malee ishee takkittii fo'anii kophaatti hin jedhan. Kanaaf adiraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isinaa eegu. Gorsi kun isiniif taa'eetii yaada. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii irratti barreessaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a.